Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Roobii fi Ada'aa Bargaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Weellisaa Ibraahim Adam du'aan addunyaa kanarraa boqochuun dhaga'ame. Addi bilisummaa Oromoo du'aan boqochuu weellisaa kanaa ilaalchisee gadda itti dhaga'ame ibseera. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduutti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesuu, saamuu fi hidhuu hammeessuun dhaga'ame. Itoophiyaan baqattoota Eertiraa dirqamaan biyyatti deebisuu akka dhaabdu Yuunaayitid Neeshin gaafate. TPLF ammallee weerartoota ofirraa ittisaan jiraa jedhe. Humnoonni Eertiraa ammallee Tigraay keessatti badii raawwachaa jiraachuus ibseera. Beenishaangul Gumuz keessatti lola hidhattootaa fi waraana mootummaa gidduutti ta'een namoonni 8 ajjeefamuu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibse. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Roobii fi Ada'aa Bargaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Akka odeessi dirree waraanaa zoonii giddu galeessaa irraa nu qaqqabee addeessutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen hedduu yoo ajjeesu kaan ammoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu ifoomseera. Lola aanaa Meettaa Roobiitti geggeeffameen loltoonni sirnichaa 10 battalatti yoo ajjeesu 45 madeessuun qawwee AKM 20 booji'uun ibsameera. Tarkaanfii wal fakkaataa aanaa Ada'aa Bargaatti fudhateen ammoo loltoota Bilxiginnaa 57 ajjeesuun 23 madeessee 14 harkaan qabuu danda'eera. Kana malees qawwee AKM 30 snaayiperii 2 irraa hiikkachuun himame. Lola aanota lamaanitti geggeesseen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argachuu yoo ibsu hanga oduu kana qindeessinetti gama mootummaa Bilxiginnaatiin wanti jedhame hin jiru. Weellisaa Adam Ibraahim du'aan addunyaa kanarraa boqochuun dhaga'ame. Du'a weellisaa Adam Ibraahim kana ilaalchisuun addi bilisummaa Oromoo gadda itti dhaga'ame ibseera. Duutii dhala namaa irraa kan hin hafne ta'us du'aan boqochuu weellisaa kabajamaa fi jaallatamaa qabsaa'aa Oromoo Artist Ibraahim Adam wayitaa dhageenyetti gaddi nutti dhaga'ame guddaadha. Artist Ibraahim Adam akkuma weellistoota sabboontota Oromoo warra duraa dammaqanii karaa aadaa fi afaanii akkasumas roorroo falmataa kan turanii fi uummannis dammaqee akka falmu kakaasaa kanneen turan keessaa isa tokko ture. Akka seenaan isaa mul'isutti weellisaa Ibraahim Adam bara 1958 baha Oromiyaa magaalaa Harar iddoo Hammarreessaa jedhamutti abbaa isaa obbo Adam Sa'idii fi haadha isaa aadde Aminaa Abdullaahii Siyyoo irraa dhalate. Barumsa isaas achumatti akka eegale seenaan isaa ni hima. Ogummaa artiin kennaa uumaa kan qabu Artist Ibraahim Adam magaalaa Dirree Dhawaatti hojii maxxansa muuziqaa Oromoo yeroo eegalutti gara Dirree Dhawaa imalee weellisaa gameessa Artist Alii Shabboo Waddoo waliin wal quunnamuun shaakala muuziqaa akka eegalee fi bara 1985tti albama isaa jalqabaa mana muuziqaa Imbiltaa jedhamutti akka gallakkise seenaan isaa ni mul'isa. Bara 1991 yeroo mootummaan Dargii kufee sirni mootummaa wayyaanee yookaan EPRDF aangoo qabachuun cunqursaa fi roorroo uummata Oromoo irratti itti fufetti qabsaa'aa Oromoo Artist Ibraahim Adam maatii isaa osoo hin caalsifatiin ilmaan isaa haadha irratti gatuun waraana bilisummaa Oromootti makamee godina Bahaa jalatti naannawaa Fadisii fi gaara mul'ataatti ramadamee bilisummaa fi mirga saba isaaf falmaa ture. Bara 1998 keessa jireenyi idileetti deebi'uuf yaalus roorroo fi hacuuccaan uummata isaa irra gahu daran hammaachuun boqonnaa waan isa dhorkeef ogummaa isaa qabsoo karaa aartiin itti fufe. Bara 2005 keessa yeroo ukkaamsaan jabaa ture sanatti sirbaa warraaqsaa kiliipii jalqabaa ta'e Oromummaa keenya irraanfannee tokkummaa dhabaan biyyaa baanee faffacaane jechuun weellise. Furmaanni tokkummaan falmachuu qofa akka ta'e Oromoof dhaamuun qabsoof kakaasaa ture. Sabboonaa qabsaa'aa Oromoo Artist Ibraahim Adam ejjennaa fi jabina kaayyoo sabaa isaaf qabu irraa mootummaa wayyaanee qabee hidhuudhaan gidirsaa fi miidhaa irraan gahaa akka ture seenaan isaanii agarsiisa. Bilisummaa fi kabajamuu mirga uummata isaatiif qabsaa'aa fi gatiis itti baasaa kan ture qabsaa'aa gameessi Artist Ibraahim Adam keessumaa waggoota 5 darban kana keessa gargaarsaa fi wal'aansa ga'aa tokko malee dhibeen arviitiin wal'aansoo qabaa erga tureen booda irraa bayyanachuu dadhabuun adoolessa 13 bara 2023 guyyaa kaleessaa magaalaa Hararitti kan argamu hospitaala Jogolitti du'aan addunyaa kanarraa darbe.
Artist Ibrahim Adam abbaa ilmaan afurii yoo ta'u ilma dhiiraa tokkoo fi dubara sadii qaba. Addi bilisummaa Oromoo du'aan boqochuu qabsaa'aa gameessa weellisaa Ibrahim Adamitti gadda itti dhaga'ame ibsatee maatii firootaa fi waliigala uummata Oromoof jajjabina hawweera. Aadaan wal gargaaruu, wal iyyaafachuu, wal bira dhaabbachuu fi yeroo dhukkubaa wal bira dhaabbatanii wal dandamachiisuu Oromoo keessatti iddoo qabu akka hin laaffannee fi jabaatee itti fufuu akka qabu ABO'n hireema kanaan yaadachiiseera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork du'aan boqochuu Artist Adam Ibrahim ilaalchisee Gadaa Miidiyaa Neetwoorkis gadda itti dhaga'ame ibsachaa daawwattoota dinqisiifattootaa fi jaallattoota isaa hundumaaf jajjabina hawwina. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduutti waraanni Bilxiginnaa ajjeechaa saamichaa fi namoota nagaa hidhuu hammeessuun dhaga'ame. Ilmaan Oromoo Oromummaa qofaan yakkuun ajjeesaa hidhaa fi gidirsaa kan jiru waraanni mootummaa paartii Bilxiginnaa gocha isaa fokkisaa kana akkaan jabeessee itti fufee jiraachuu maddeen keenya himan. Haaluma kanaan gaafa adoolessaa 9 bara 2023 godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu ganda Edemsaa Galaanitti namoota nagaa ajjeesuun qabeenya hedduu saamuun dhaga'ameera. Kanneen haala suukkanneessaan ajjeefaman keessaa kan maqaa arganne tokko qeerroo Biraanuu Raggaasaa Galatoo. Biraanuun dargaggoo umurii 22 yoo ta'u nama dhala hin qabnetu sirna aadaa guutee guddifate. Haati isa guddifatte sabbata hiikkattee osoo boossuu waraanni Bilxiginnaa gara laafina tokko malee rasaasaan afaansaa keessa rukutuun ajjeesuu isaanii maddeen keenya himan. Erga ajjeesanii boodas reeffi Biraanuu akka boollatti gatamu gochuudhaan namni tokko akka achi keessaa hin kaasne dhorkuu isaanii maddeen keenya dabaluun himaniiru. Kana malees qeerroo Tashoomee Warqiyyee fi qeerroo Mangistuu Diroo kanneen jedhaman ajjeesuun isaanis dhaga'ameera. Kanneen ukkaanfamuun achi buuteen isaanii dhabame keessaa ammoo kan maqaa arganne Abdiisaa Dagsiisaa, Biraanuu Girmaa, Bojaa Guddisaa, Baalchaa Tolasaa, Hirphaa Taaddasaa, Raggaasaa Galataa, Luuccoo Takkaalliin, Maanguddoo Obbo Milkeessaa, Maanguddoo Obbo Takkaalliin akkasumas Guddataa Asaffaa fi Iraasuu Damee kanneen jedhamanidha. Gama biraatiin loltoonni Bilxiginnaa kunneen qabeenya hawaasaa haala nama gaddisiisuun saamuun isaanis ibsameera. Kanneen qabeenya jalaa saamame keessaa kan maqaa arganne Jifaaraa Dabalaa jalaa qarshii 3,000 fudhatanii isa ajjeesuufis itti dhokaasnaan fiigee jalaa bahee jedhu maddeen. Kafanaa Barsiisaa jalaa ammoo mana seenanii qarshii 4,000 fudhatan. Kana malees mi'a mana keessaa dabalatee huccuu, kophee fi bilbila hedduu saamuu isaanii maddeen keenya kun himaniiru. Miidhaa kana adda dureen waraana mootummaa qabatee kan dalagsiise bulchaa ganda Edemsaa Galaan kan turee fi yeroo ammaa milishaa ta'uun hidhatee waraana sirnichaa waliin kan socho'u Alamuu Calqabaa kan jedhamudha jedhaniiru. Itoophiyaan baqattoota Eertiraa dirqamaan gara biyyaatti deebisuu akka dhaabdu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii United Nation gaafate. Itoophiyaan baqattoota Eertiraa dirqiin gara biyyaatti akka deebi'an gochaa isa jirtu akka dhaabdu ogeeyyiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafatan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishinii olaanaan mirgoota namoomaa ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa kaleessaa adoolessa 6 bara 2015 baaseen Itoophiyaan dhuma waxabajjiitti Eertiraanota 100 lakkaa'aman dirqamaan biyya ari'uu eeruun akka dhaabdu gaafateera. Baqattoota dabalataan dirqamaan gara biyya isaaniitti akka deebi'an gochuun hatattamaan akka dhaabbatu akkasumas kooluu galtummaa warri gaafatanii fi baqattoota hidhuunis akka dhaabbatu gaafateera. Akka seera baqattootaa idil addunyaatti baqattoota juumlaan ari'uun dhorkaadha kan jedhan ogeessonni godaantonni juumlaan gara biyya isaaniitti akka deebi'an dirqisiifamuun rakkoo nageenyaa isaan mudatuun alattis maatii fi ijoolleen akkasumas miseensonni maatii akka addaan bahan godheera jedheera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas gabaasa dhiyeenya kana baaseen daa'imman dabalatee baqattoonni Eertiraa fi namoonni kooluu galtummaa gaafatan 200 ta'an humnaan gara Eertiraatti akka deebifan erga taasifamaniin booda nageenyi isaanii yaaddessaa ta'eera jedhee ture. Haa ta'u malee tajaajilli baqattootaa fi warra baqannaarraa deebi'anii Itoophiyaa baqattoonni gara biyya isaaniitti akka deebifan taasifaman baqattoota yookaan kooluu galtummaa warra gaafatan miti jedheera. Ogeessonni United Nation maddeen amanamuu baay'ee eeruun akka jedhanitti garuu warri akka deebi'an taasifaman keessaa warri baqattummaan galmaa'an akkasumas warra hin galmaa'inii fi kooluu galtummaa warri gaafatanis keessatti argamu. Eertiraanonni seera immigireeshinii cabsaniiru jedhamuun himata malee abukaatoo malee fi adeemsa murtii malee akkuma argameen hidhamuun isaanii akkaan jabaatee itti fufeeraa jedha gabaasni kun. TPLF ammallee weerartoota ofirraa ittisaan jira jedheen humnoonni Eertiraas ammallee Tigraay keessatti badii raawwachaa jiraachuus ibseera. Lola waggaa lamaaf mootummaa federaalaa fi Eertiraa waliin taasisaa ture
araaraan xumuruudhaaf Piriitooriyaatti mootummaa federaalaa waliin kan mallatteesse TPLF ammallee humnoota alaa ofirraa ittisaa akka jiru ibse. Hoogganaan TPLF fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay duraanii Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el tuttii BBC afaan Tigriffaa waliin taasisaniin haala amma keessa jiranii fi adeemsa lola kaabaan booda ture ibsanii jiru. Dhumaatii lola keessatti qaqqabeef eenyutu akka gaafatama fudhatu gaafatamanii uummanni Tigraay ammallee harka weerartootaa jala jiraa jedhanii kanas ofirraa ittisaa akka jiran dubbatan. Dhimmoota dhumaatii yeroo lolaa sanaan wal qabatee gara fuulduraatti gamaggamaaf dhiyaatee gaafatamni kan kennamu ta'uu siman. Maaltu akka hanqatee fi eenyutu akka balleesse sichi gara fuulduraatti gamaggamaaf kan dhiyaatu ta'uus ibsanii TPLF gama isaatiin uummata Tigraay ittisuudhaaf haga hoogganoota olaanaa aarsaa taasisuutti gatii baasuu isaa hoogganaan TPLF kun ibsan. Waliigaltee Piriitooriyaa booda Atakaroo paartiin isaanii boordii filannoo biyyoolessaa waliin seene ilaalchisuudhaan gaaffii isaaniif dhiyaate irratti deebii yommuu kennan Dr. Dabratsiyoon boordiin filannoo dhaabichi akka haaraatti akka galmaa'uuf gaafachuunsaa fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsanii dhaaba umurii waggaa 50 qabu akka haaraatti galmaa'e jechuun waan hin yaadamnedha jedhan. Boordiin filannoo TPLF akka dhaaba siyaasaa haaraatti ulaagaa barbaachisu guutee akka galmaa'u gaafatus akka waliigaltee Piriitooriyaatti garuu mootummaan federaalaa fi TPLF waliif galanii araaraan dhimma isaanii akka xumuratan yaadachiisan. Boordichi ammoo sababa inni dhiyeessu tokko TPLF humnaan deemuu isaatiin mootummaan federaalaa beekamtii nuuf kennee nu waliin mari'atee waliif galle waan ta'eef dhimma seera qabeessummaa paartichaa adeemsa seeraa utuu hin taane murtii siyaasaa barbaadaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Dr. Dabratsiyoon waliigalteen Piriitooriyaa kan biyyattii waraana cimaa keessaa gara siyaasa nagaatti ceesise ta'uu ibsuun dhimmoonni hojiirra oolmaa fi ammalleen adeemsarra jiran jiraachuu isaa kaasan. Waliigaltichi guutummaan hojiirra oolfameera jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee nagaa cimsuudhaaf tarkaanfiiwwan mootummaa federaalaa fi mootummaa yeroo Tigraayin fudhataman gaariin jiru jedhan. Haa ta'u malee waliigaltee Piriitooriyaatiin humnoonni Tigraay erga hidhannoo isaanii hiikkatanii booda waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa Tigraay keessaa baasuuf itti gaafatamummaa kan qabu ta'ulleen haga yoonaatti hojiirra waa hin oolfanneef namoonni buqqaafaman rakkoo cimaa keessatti akka argaman kaasaniiru. Uummanni sababii waraana cimaan qeerraa buqqaafame miliyoonaan lakkaa'amu waggoottan darbaniif buufataalee baqattootaa keessatti haala baay'ee rakkisaa ta'een jiraataa jiraachuu kan ibsan Dr. Dabratsiyoon humnoonni Amaaraa fi Eertiraa lammiileen buqqaafaman miliyoonaan gara qe'ee isaanii fi qabeenya isaaniitti deebi'amuu akka hin dandeenye taasisaniiru jedhan. Bakka uummanni Tigraay buqqa'ee qubattoonni kan biroon qubsiifamanii akka jiran himanii qubattoonni haaraan baafamuu qabu jechuudhaan buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'uu akka danda'aniif poolisii fi humnooti nageenyaa bulchiisa Tigraay gara naannichaa seenuun uummataa fi jaarsoliin biyyaa weerartoota jala turan waliin mari'achuuf walii galuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Qubattoonni waraanichaan booda seenan osoo hin baafamiin uummata deebisuun akka hin danda'amne ibsanii qubattoonni jalqaba baafamanii loojistikiin barbaachisu erga qophaa'een booda uummanni ijaaramee galuu qaba jechuun wantoota raawwachuu qabu jedhan tarreessan. Beenishaangul Gumuzitti lola hidhattootaa fi waraana mootummaa gidduutti ta'een namoonni 8 ajjeefamuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibse. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal bakka Gilgala Bilas jedhamutti lola humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti ta'een milishoota 3 dabalatee namoonni 8 ajjeefamuu fi 16 ammoo madaa'uu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibseera. Lolichi torban darbe keessa adoolessa 7 bara 2023 kan geggeeffame yoo ta'u akka koomishinichi hordoffii taasiseera jedhee ibsetti sababa lolichaa kanaa kan ta'e bu'uura waliigaltee mootummaa waliin taasifameen humnoonni sochii diimokiraasii saba Gumuz hidhannoo hiikkachiisuudhaan kaampii keessa akka tursiifaman yommuu yaalamanittidha jedheera. Ammaan dura humnoonni sochii diimokiraasii saba Gumuzii fi mootummaa naannichaa gidduutti waliigalteen nageenyaa mallatteeffamee ture. Waliigaltee kanaanis humnoonni hidhatan 3,000 ol hidhannoo hiikkatanii gara jireenya hawaasummaatti akka deebi'aniif namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin qe'ee isaanii dhiisanii bosona seenan 68,000 ol gara qe'eetti deebifamanii akka turan koomishinichi ibseera. Haa ta'u malee ammas adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu irratti wal dhabuudhaan lolli gaggeeffamee ammas yaaddoo nageenya kan biraa uumeera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.